Oromoo dura gugachuu irra wal hubachuutu dursa. Waan tokko itti gugachuu irra yoo wal hubanne yoo hubannoodhaan walii deemne wal dhageeffanne irra milkii qaba. Har'a akkuma beekamu Brigadier General Kamal Galchuu fi jilli isaa gara godina Baalee aanaa Raayituutti imaluudhaan bakka Jaal Nadhii Gammadaa itti awwaalame jedhamee shakkame yookaan eeruun gaheessan deemee ekeraa awwaalchisan keessaa baasee gara Finfinneetti deebi'ee jira. Dhimma kanarraan wal qabatee har'a sooshaal miidiyaa irratti hedduu hafarfamaa turee jira. Namni kun ni gadda, namni kun ammootu waan biraa jedha. Namni kun ammootu jiluma achi deemisan irrattuu duulaa jechaadha. Wanti nu beekuu qabnu gaafiin ummata Oromoo walabummaa, birmaddummaa, bilisummaa, gaafii abbaa biyyummaatti aansee kan ummanni Oromoo dhaloonni qubee har'aa kan inni gaafataa jiru achi buutee gootota dhabamaniiti. Muummicha ministeeraa ni gaafata. Hiriira bahee irratti ummanni Oromoo waa'ee gootota kanaa lallaba halkanii guyyaa. Bakka hiriiraatti, bakka walgahiitti Jaal Nadhii Gammadaa eessa bu'ee? Jaal Nadhii Gammadaa eessa jira? Baqqalaa Dawaanoo eessa jira? Yoosef Baatii eessa jira? Dabbasaa Guyyoo eessa jira jedhee ummanni Oromoo lallabaa jira jechaadha. Kuni gaafii ummata Oromoo miiliyoona 60 gaafii nama 6 miti yookaan gaafii nam tokko lamaati miti. Madaan Jaal Nadhii Gammadaa dhabamu, madaan gootota dhabamuu san ummata Oromoo hundarra jira. Onnee ummata Oromoo hundatu madaan waa'ee Nadhii Gammadaatiin jechaadha. Waa'ee Jaal Nadhii Gammadaatiin, waa'ee Baqqalaa Dawaanootiin, waa'ee Yoosef Baatiitiin, waa'ee Dabbasoo Guyyootiin, waa'ee gootota hafaniitiin. Gootota isaan qofaa miti, isaan akka mata dureetti fudhataman malee isaan qofaa miti. Ijoolleen achi buuteen isaanii dhabaman. Ummanni Oromoo ummata kan du'ellee osoo ittan osoo jedhu osoo Nadhii Gammadaa jedhu osoo Baqqalaa Dawaanoo jedhu osoo Yoosef Baatii jedhu qabritti gale kan dhalatullee kan guyyaa takka waa'ee isaan beeni meeti Baqqalaan meeti Nadhii Gammadaa jedhee lallabaa jechaadha ummanni keenya. Koreen qorannoo gootota dhabamanii suni erga dhaabbate hojii isaa itti fufaa jira. Odeeffannoo garagaraatu jira, waan adda addaatu jira, waan nama suukaneessutu jira jechaadha. Osoo miidiyaa kanarratti ol ba'e waan nama suukaneessu. Odeeffannoon kan jedhamu bakka takkaa lamaa miti. Bakka dhibbaa olitti himama. Waan garagaraatu himama. Jaal Nadhii Gammadaa bara 1994 qabame. Harargee Farsii jidduutti qabame. Dirree Bahaa irratti jechaadha. Garuu kan itti ajjeefame jedhan bara 1995 kibba Bahaa Oromiyaatti ajjeefame yookaan Raayituu keessatti ajjeefame jedhama. Akkamitti akka sun akka achi dhaqe sila mana hidhaatii bahee achi dhaqe moo. Moo ammootu inumaa hin qabne waan jedhutu jira jechaadha. Garuu kuni dukkana. Nu hundaafuyyuu dukkana. Ummanni Oromoo waan kana hin beeku dukkana keessa jirra. Dukkana kana keessa ifatti nu baasuudhaaf koreen qorannoo geggeessu kuni Brigadier General Kamal Galchuutii fi jilli isaallee ifaa jirra jira hojjetaa jira jechaadha. Dukkana kana keessa nu baasuudhaaf. Ummanni Oromoo Nadhii Gammadaa fa'a du'e jedhanii hirmii isaa buufatee sabbaree awwaalatee hin callisne. Ni jira jedhee gala isaa hin arganne. Ummanni Oromoo gubataa jira gubachuurra jirra jechuudha. Hundi keenyaayyuu gubata qabna. Gubanni kun gad haa deebuudhaaf gaafiin uummata Oromoo deebii argachuudhaaf jilli sun ifaajaa jira. Kanarratti wanta an jechuu barbaadu maali? Namoonni tokko komii kakaasantu jira. Raayituu keessatti hin duune akkamiin maqaa nu balleessanii miti. Yaa jamaa, yaa uummata keenya, Raayituun lafa gootaati, lafa qabsooti, quubsama qabsooti, iddoo quubsuma qabsooti. Iddoo abaa'oon ture, iddoo waraanni bilisummaa Oromoo itti daheeffatee waraana harcaasaa turedha. Raayituun lafa gootaati. Lafa hundee gootaati. Lafa goonni achi itti bahe. Har'aa miti gaafa Minilik aanoletti uummata Oromoo cabsuu yoo Raayituu keessaa baate gootonni hedduun. Kanaaf san akkasitti beekuu qabna jechaadha. Tana dagachuu hin qabnu. Raayituu keessatti odeeffannoo yookaan shakkii yookaan eeruun Jaal Nadhii Gammadaa achitti du'ee awwaalame jettu achi keessaa argamuun ummanni Oromoonni Raayituu keessa jiraatan Jaal Nadhii Gammadaa ajjeesan jechuudha miti. Biyyi teenya kan turte diina harka turte. Diinni mana kiyya keessatti mana angaluu keessatti yoo Nadhii Gammadaa ajjeese waan takka gochuu hin danda'u. Humna qabnu kaa biyyi nu harka jirtu biyyi isaan harka jirtu biyyi Tigree harka turte. Akkamitti kana isin ifuu dadhaba. Kanaaf namni yaada ilaalcha hin taane qabattan suni namni Raayituutu Jaal Nadhii Gammadaan dura ajjeese ilmi Oromoo tokko Jaal Nadhii Gammadaa ka ajjeesuu miti katintis bal'aa irraa kaasu hin jiru. Gartee Jaal Nadhii Gammadaa dhiira goota. Diinatu achi keessatti nurraa galaafate yoo magalaafatameyyuu. Wanti kun ammootu ganaa qorannaa irra jira. Ganaa DNA isaa qoratamee ummataaf ifata. Kanaaf ammootu
Jaalladhii Gammadaa achi keessatti wareegame jechuun ummata raayituutti wareegame jechuudha miti. Fakkeenyaaf Baqqalaa Dawaanoo Baalee Agaafaa keessatti hidhamee ture achumaan dhabame ummata Agaafaatu dhabamsiise jechuudha miti. Diinatu dhabamsiise. Biyyi tunu akkuma walii galaatu diina harka jirti. Kanaaf ammootu ilaalcha akkasii fudhachuudha hin qabnu. Wal hin burjaajessinu. Waan ajandaa hin taane ajandaa finnee hin goonu. Nutti dhagahamuudha qaba. Inumaa yoo akka tasaa wanti sun ka argamu taate itti gammaduudha qabna. Wanti sun yoo ka dhugaa taatu taate bakka ni awwaalanna. Siida isa dhabbanna. Garasitti jijjiiramuudha qabna jechaadha. Kanaaf ajandaa hin taane wal jala kaa'uudhaan hin barbaachisu. Wanta an dhaamuu barbaadu. Brigaader Jeneraal Kamaal Galjuutii fi jilli isaallee kan achitti imale yoo akka tasaa qorannaan DNA erga godhameen booda yoo ekeraan suni ekeraa Jaalladhii Gammadaa taate isaan gootota gaafii ummata Oromoo deebisan jedhamanii galmee seenaa ummata Oromoo irra taa'uudha qaban. Yoo akka tasaa ammootu wanti sun hin milkaa'in ka ta'u taate yoo ekeraan sun ekeraa isaanii kan hin taane taate ammoo wanti godhuu qaban galateeffatamuu qabu. Gaafii ummata Oromootiif deebii deebisuudhaaf ifaajaa jiranii jedhanii jennee uummanni Oromoo galateeffachuudha qabna malee irratti duuluu fi waan hin taane jechuun hin barbaachisu jechaadha. Kanaaf akkasitti walii hubachuudha qabna. Waan hin taane wal jala qabne yookaan ammootu waan ajandaa hin taane ajandaa goone duula walirratti banuun hin barbaachisu jechuu barbaada jechaadha gabaabbinumatti. Kanaaf ammootu obsaan haa eeynu hanga ibsi kennamutti hanga qorannaan sun geggeeffame ibsi deebi'ee kennamutti obsaan haa eeggannu. Dhukkubni dhabamuu gootota sanii dhukkuba ummata Oromoo hundaati gaafii ummata Oromoo hundaati. Yoo gaafiin sun deebi'e gaafii Oromoo hundaatu deebi'e. Kanaaf akkasitti haa hubannu jechuu barbaada. Gootota hafanis wajjin haa barbaannu jechuu barbaada. Galatooma.